Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Hayyee hordoftoota podcastii Ilma Hormaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, nagaadhaa, fayyaadhaa, jajjabaattuu maaliif jirtu? Guyyaa sadan tokko dura birriin Itoophiyaa raafuudhuma taate jedhanii namni tokko akka malee qalbii baatee jennaan wanti kun maali isiinii? Haaluma nama hundaaf galuu danda'u irraa waan xiqqoo silaa dubbanne akkam kan jedhu sanumaafin hadha xiqqoo waa'ee sharafa maallaqaa waa'ee immoo warra IMF jedhamuu fi waan liqaa Itoophiyaan ofirraa qabdu waan isin gurgurattu waan isin bitattu gaggabaabsine ilaalle kana keessatti gaa birriin kun akka raafuu rakasuunsi gaariidha moo hamaadha ka jedhullee akka hubatuu dandeenyu fi yaada gaggabaabduu olii jijjiirra akkam jettu. Kanaaf himee anuma waliin xiqqoo si turaaga. Egaa deengadda guyyaa Isniinaa mootummaan Farankaa ofii gatii isaa cabsite jaallattee miti. Farankaa biyya alaa kana waan hin qabneef kadhaa takka immoo liqiidhaa fi warra maallaqa addunyaa kana akka baankii ta'anii nama liqeessanu IMF jedhan kana bira dhaqanii egaa waggaa lamaan dabran kana keessatti waan daluu waliin hojjetaa turan. Isaan kanaan Farankaa nuu kennaa jennaan lakkisaa yoo Farankaa nurraa barbaadan egaa qe'ee keessan dhufnee ilaallaa jedhanii ni dhaqanii ilaalan jechuudha. Jarri kun maali yoo jettan ituu itti rakkatin akkuma uqqubii warra biyyi yeroo duraa waggaa 80 dura erga lolli addunyaa lammaffaa dhumuuf dhihaate walitti dhufanii waa walirraa binnu walirraa gurgurru kana Farankaanis garaagara akka xaaxaa nutti hin guddisne baankittii kana waa as kaayyannee gaafa rakkannu gaafa waan alarraa bitannu dhabne dhufnee asirraa liqeeffannee yoo jenne yoo ka jedhuun tolchanii hayye jedhanii gaa warri miseensa gaafa sana taane akkuma humna diinagdee isaanii akkuma immoo gabaa addunyaa keessaa isaan bakka qabane kootaa walii kennanii akkasiin maabara kana qubii kana ijaarratanii egaa akkuma beektanu humna diinagdee humna naggadaa addunyaa keessatti gurguddaa kan qabu kootaa gurguddaa fudhate kootaan kun waan baankii sana kaayyatanu murteessa jireenya baankii sanaas immoo irratti sagalee qabaachuudhaafis nama gargaara. Kanaaf egaa warri akka Ameerikaa warri akka Ingilizii warri gurguddaa zabana sana ta'anii kootaa gurguddaa ofii kennan irra jireessa guddaa Ameerikaa fudhatte. Haa ta'uti waggaa 5 fakkaata kootaa kanuma jijjiiranii hiyyattiinis Afrikaan yeroo sana bilisa taate xiqqoodha. Miseensatti taate ka boodasti dhufte gaatti daddabalanii namni Farankaa achii qaba. Kootaa namatti kennan kana isa kana harka 175 Farankaa ofiitiin isii haftemmoo ruubiis immoo Farankaa isaanii murteessan afran sadan tokko isiidhaan achi kaayyatanii gaafa rakkatan egaa achirraa liqeeffatanii hammam liqeeffatanii hammam immoo haraaxaa malee liqeeffatanii gasaan muraniiru. Haa ta'uti deemsa keessa biyyootiin baay'een hiyyeessa taate waan silaa liqeeffatuu malu fudhattee sanarras kootaa ofiirra darbitee jennaan egaa kaafe egaa fudhachuudhaaf haraaxaa kaffaluu qaba. Maaliif jennaan Farankaa warra gurguddaa kanatti achi jira. Farankaa isaanii nama ergisan baankii dhaqanii kireeffachuurra liqeeffachuurra inni kun xiqqoo walladiinsi xiqqoo gaarii waan taateef achirraa fudhatanii biyyi akka Itoophiyaa kun immoo bakka baay'ee irraa gabaabaa ta'e liqeeffachuunis laafaa miti. Kana gamaa barri kun ijaarame ituma kanaan jiranuu gaa Itoophiyaanis waan ofii Afrikaan baay'eenis waggaa 30 Farankaa keessa jara kana olii waan badaa rakkataa turtennaa
Egaa farankaan inni kootaa ofii inni sirnaan liqeeffatan sun gaafa dhumate kaan immoo liqeeffachuudhaaf gaa haal dureen barbaachisaadha. Kanaaf egaa haal duree kan qaaruxee namatti erganii qe'ee isaanii dhaqanii ilaalanii egaa mana hirribaa laalu kushiinaa keessa laalu qodaa meeqa qabda laalu gabbahanii boroo keessa maaltu jira ooyiruu meeqa qabdaa warshaa meeqa qabdaa mana barnootaa meeqa mootummaan kanaan meeqa kaffalaa qaraxaa gamguuraa jirtani gibiraa gamguuraa jirtani lafa maalii qabdani ooyiruu maaltu jira maal oomishtani yoo immoo mineraalli hagamtu lafa kana jira hunda isaa qaaruxee laalte egaa achii booda egaa yoo rakkoon akka nama biyya Itoophiyaa kana itti jabaa ta'e bira ta'aniti egaa akkasiin oolteetti bultu tokko tokkoon ajajatti kennanii kana godhii kana gurgurii kana akkas godhii kana achiin bahee kana achiin naqee kana achiin galche jedhanii ajajatti kennan yoo kana goote birriin argatta. Inni liqeedha bara. Yoo kanan goone immoo baasalaama nagaa keetiin jedhaniin bakka dhaqxu hin qabdu. Kan Itoophiyaa kun egaa koronaanis dabalamee rakkoon garaagaraa beellis abaarris nama bubbu'a. Lollee warra Awurooppaa kana keessas deddeemaa ture jabaadha. Kana gubbaattis I think waggaa kurnawwee tokkoon dura addunyaatti baatee marraa duraatiif Awurooppaa kana keessaa maallaqa liqeeffatteetti baankiirraa. Yeroo boond jedhanii sanagaa toora biiliyoona takka liqeeffatte yeroo duraatii fi biyyootiin garaagaraa yeroo hundaa achumarraa liqeeffatan maaliif hin kafalaniin waan beekamuuf araaxaan isaan kafaluunis wayyaadha. Biyya Afrikaas baay'een yeroo dheeraadhaaf gabaan waan ittiin maallaqa fakkaataatti gurguratanii eenyu godhan warri qabdus yeroo dheeraadhaaf liqeeffataa turte. Itoophiyaadhaaf isiidhuma duraa takkittiidha. Isii sana egaa biiliyoona takka waggaa 10 liqeeffattee ammoo ji'a jahanatoo waggaatti immoo araaxaa kafalti toora miiliyoona 30, 31, 32, 33. Tuu kanaan jirtu egaa waggaa darbee dhuma 2023 irratti miiliyoona 33 waan kafaltu dhabde beeta mangistii waan itti ijaaranuuf karaa irratti shirrii waan itti tolchan malee. Farankaa nama waan itti kaffalan dhabanii kanaaf egaa farankaa warra gurguddaa kana yoon qabaanne immoo addunyaa keessa dhaqanii wanti waa bitan hin jiru harka qullaa ta'e egaa baankiin fooreksii badaan qabu farankaa alaa kanaaf jara kana egaa kadhaanitti jabeessanii jennaan egaa akkuma silan jedhe teesseeti egaa kana godhi jedhanii warri waan kana dubbatu. Asirtuu tizaazaat ka jedhamu jiraat nama rakkatee mala dhabee isaan bira dhaqe asirtuu tizaazaatti kennani. Asirtuu tizaazaa keessaa tokko egaa farankaa ofii gatii isii gad cabsuudha. Farankaa kee akka malee qaaliidha. Yoo birrii keenya nurraa fudhachuu barbaadde gowwaa kee barbaade doolaara tokko birrii Itoophiyaa 45 fudhachuu hin taatu siin kenninu geessi 75-80 faa godhi jedhaniin jechuudha. Wanti godhamu jira hayya jedhanii amma booda farankaa keenyan to'annu gadhiisnee irra gabaan akka barbaadde haa gootu jedhanii kun mataa isaatiin rakkoo miti. Yoom godhamee akkamiin godhamee dinagdeen biyya sanaa akkaataan qaaleensi jireenyaa humni hojii kana egaa maal fakkaataa yoo jedhanii ilaalan malee bilaashumaan farankaan rakkasee fi qaala'een homaan himu warri humna qabu fakkeenyaaf akka chaayinaa kana biyya keessattis hin oomishu biyya alaatti immoo waan hedduu waan gurguraniif yeroo baay'ee farankaa ofii gatii isaa gad cabsan. Yeroo garii hin dorgomu gaafa chaayinaan diddee farankaas gad cabsitu kooriyaanis Jaappaanis gatii isii ol cabsiti gad cabsiti maaliif jennaan jarri kun waan baay'ee oomishanii alattunti isaan gurguranu waan isaan ala bitan irra waan caaluufi farankaan isaanii rakkasnaan ala gurguranii gatiin inni dhufu sun immoo gaarii ta'a. Sanaaf inni hiyyeessa akka Itoophiyaa kun egaa gatii isaa cabseera akkam ta'a laaluudhaaf dura mee siidhuma dhihoo kana bajatammoo waggaa Itoophiyaan seente kana ji'a 1-2 dura baasan kana xiqqoorraa yoo laalle akkam jettu. Egaa akka argitanutti
isa amma kunoo baatii juun faranjii juulaa irraa jennuti kaasee waggaa tokkoof mangistiin bajata isaa biiliyoona 971 ka ta'u ramadate. Egaa mootummaan na ramadatu hammam qabaa kana hunda ramadee jenneen naa laallu waan amma gibiraa qaraxaa kana fakkaatu irraa ka ta'u amma nan argadhaa jedhee ka darbe irraa sigaa waggaa darbe san dura ka ture irraa laalanii tilmaammataniiti biiliyoona 563 ka ta'u waan kanarraa guurrachuu dandeenya jedhan isaa hafe hoogaa isaa hafe onnoo hir'ina xiqqaatu biiliyoona 400 ka ta'u jira eessaa finnaa jedhanii naa laalanu. Biyya keessaa liqeeffanna jedhan egaa baankii fi waan baankii fakkaatu irra xiqqaatu biiliyoona 325 kunis rakkoo mataasaa qabaachuu danda'a. Kanaan hin dhaabbanne haallarraa gargaarsaa fi liqaa barbaaddanna jedhani akkuma argitanu liqaan kunooti biyya alaarraa xiqqaatu biiliyoonii 32 gargaarsi immoo sanarra caala toora biiliyoona 50 ka ta'u. Argan egaa kana jechuun waan ofii'uu waan ittiin bultu guutuu isaan qabdu abdiidhaan kadhaadhaan gargaarsaan biyya jiraatuuf of qopheessite namni yeroo garii waan isaan amma addabaabaayii irraa bilicii fi bilingii godhanu naa laalu waan qaban irra darbee warra waa qabu fakkaata. Garuu kanaa miti hir'inaan deemaa jiranii kana guuttachuuf isaan qofa jechuun biyyi tokko bajanni isaa hir'atee hir'anneen kun akka qaba warri gurguddaa akka Ameerikaa kun akka barbaade liqeeffachuu danda'a farankaa isaaniitu farankaadha humna isaaniitu humna isiin akka Itoophiyaa jirtuuf isii fakkaattu hundi kun immoo farankaansi daangaa isiirra darbee badaa yoo Jibuttii fi mooyyaalee gara olii Keeniyaa kana keessa gatii qabaate malee gabaa addunyaa keessattuu maan qabu. Kanaaf humna ofii malee liqaadhaan jiraachuun dhibeetti fida. Dhibeen tokko kana gaa gargaarsa barbaadu. Gargaarsi immoo warri kennu kun warra IMF hayyama kenne malee achi millatanii naasaan laalan homaa yoo hin jiraanne namni gargaarsa kennuufis hin dhabama. Kana gaa kanaftuu akka isaan naqanii hidhatan isaan godhe meeqan biraa immoo halaallu. Egaa bajata kana hin guuttannaa jedhanii naasaan yaadane fakkeenyaaf gargaarsa waan fakkaatu Fiinlaandirraa mana argannaa kunootiin argitanii biyya Fiinlaandinna birrii hammana gahuu Jarmaniirraa birrii hammana gahuu Xaaliyaaniirraa birrii hammana gahuu Xaaliyaaniirraa farankaa kadhatan ammoo ofii isaaniitii shaggar keessatti Xaaliyaaniirra aanne jedhanii waa meeqa ijaaranii yaaduu addilmaarree dhaadatan ituu ammallee kadhaa keessaa tuun bahine sila namni qalbii qabu lakkisaan ni durii sun haa ta'u hadhan salphannee jirra homaan qabnu gara fuulduraatiif bayyanannee gaafa fayyadamu nama taane yoo barbaachisaa ta'e waan akkasii shillalaa fukkaraadhaaf goonaan hin jiru kunoo Xaaliyaaniirraa xiqqaatu hammana ganga'u kana kadhataa jiranii inni kaan egaa liqaadhaa. Akkama IMF fi World Bank fakkaatu kanarraa hammana liqeeffachuu qabnaa qopheeffataniiru World Bank islaa'oo kenninaaf jetteetti kaleessa moo dheengadda xiqqoorraa kenniteetti kaafes deemsuma keessa daddabalaa fi deemti. Ammallee warra akka Chaayinaa, Fiinlaand, Itaalii ammas jira kanarraa immoo liqaa jira. Inni kadhaa waa argatan sadaqaa isa cinaatti immoo liqaa jira. Egaa kana hunda ummata rakkoo kana keessa jirutu gabaabaa jennaan olii gadhamaa saniini eenyudhuma malliqaaf maarree kana cinaattis egaa warri immoo gargaarsa kennu akkama kunoo argitan kana African Development Bank, African Development Fund eenyu World Health Organization Dr. eenyu jedhan ka jibbanu inni Tigreen jirullee mataatti ta'ellee isaanis waa kennanii gruupiin gara Global Fund maarree jedhan isaan irraayis Green Climate namuu gawaawaati kana herregatanii jiran xiqqaatu jira kanarraayis biliyoona 49 naf fakkaate 49 ka taatu irraa argachuuf egaa herregdee bajetoo fi baafatte ka waan qabne jarri kun immoo waa kennuudha akkuma jedhe
warri Ameerikaa kun yoo mataa itti lulluluu baatan malee eenyuun jettu. Kana jira gaa. Duuba gaa farankaan kun cabee yookaan immoo gatiin isaa rakasee hin rakasneen haasa'uudhaa fi dinagdeen fakkeenyaaf maal fakkaata? Farankaan nama biyya alaa gurguranii waan fidatanii biyya alaa immoo dhaqanii waa bitatanii jechuudha. Farankaa alaa nama barbaachisa. Waan gurguddaa lamaan kanaaf namaaf ta'a. Kanaaf mee nagganni isin biyya Itoophiyaa sun maal fakkaatti? Maal faa bitanii maal faa gurguranii ilaaluunis gaariidha jedhee namanaa. Kanaaf mee fakkeenyaaf maalinni wanni isaan biyya alaatti ergan gaggabaabsaniidhuma fakkeenyaaf amma kunooti akka argitan buna sanyii maal isiin kun saliixaa taatee maar hin beeku kunoo ililliimaa ordifaa baaqelaa ataraa kunoo kuduraa faa ergiti foon re'ee faa gammoojjii irraa guurti na fakkaata ababaa ilillii bifa adda addaa biddeen afaan jiraa faa erganii waan bareedaadha. Kaafis egaa akkuma argitan kanneen faa biyya alaa gurguratti takka jedhaa. Dhihoo kanammoo akkuma argitan waan isin alattee gurgurtee galiirraa argataa turan biliyoonaan lakkaa'amu yoo laalle bunnee waggaa lamaan dura jechuun nan danda'a. Dhuma waggaa 2022 akkama eenyu kaalandara Itoophiyaatiin waggaa lamaan hadhaa faa bunarraa waan isaan argatan achi immoo waggaa darbe keessattuu waan isaan argatan kunoon argitanii egaa eenyu qoonni isaa waan ala gurgurane keessaa naa laalanu bunni harkaa 45 fudhata 44 guddoo jijjiiraman finne. Ammallee kunuma waanuma saliixaaf fakkaatu gogaadha. Maalinni fooni waan foon fakkaatu ammas kuduraadha. Wayyaa waan fakkaatu kunoo eenyurraa na fakkaata piroojeektii adda addaa amma indastiriyaal maarree jedhanii paarkiirraa na fakkaata I don't know. Achirraa kan gurguran fakkaata jimaadha. Dahabnis persantii 8 ture dhaqee hin cabe 4.5 change okay. Asirratti koo maal godhane karaa borootiin baasuu jalqaban moo irraa xiqqaate ililliidha. Korreentii isin gurguran eenyutu akka gurguran hin beeku. Egaa kanneen as agarsiisaa jiruuf booddeen naa laallu farankaan kun gabbahuu gatiinsaa cabuu dhabuun jara kana irratti miidhaa maalii takka immoo bu'aa maalii qabaadha. Alarraa maal galfataniidha. Alaallu fakkeenyaaf biyya alaarraa keemikaala nama kunoo xaa'oo galfatanii ammallee saliixa kanuma nyaataa rifaayindi ka ta'ee fi kana fakkaatu. Spare partii xayyaaraa fi helikoophtaraa fi eenyus dirooniidha kanumatti hin tumaniif. Kanuma argitan qamadiin hin hafne fertilaayizer ammas bifa adda addaa qaban fakkaata ana takka malee hubate. Kanneen achii fi waan maashinaaf ta'u maashina garaagaraa makiinaa si amma elektiriik kaarillee tuunafin. Egaa waan faabrikaa fakkaatuuf spare part biyya alaarraa galfatan kunis farankaa barbaada. Takkan jettanii egaa galiinoo akkam fakkaa walumaa galatti amma biyya alaarraa ammam galfataa jiranii naa jallu kunootila bunarraa sii dhihoo kan waggaa darbe waggaatuma kana walakkaa irratti hammana argataniiru keessaa as kwartar arfaffaa jechuudha akka Itoophiyaa yoo akka faranjii ta'eef jechuun waggaa 12 jira si 3 qoodanii inni sadaffaan duraa sadaffaa lammaffaa sadaffaa fi sadaffaa arfaffaadha.
achirratti gaa kunooti kan bunaa xiqqoo irraa xiqqaate haa ta'uti harka 145 jarrikaanis akkas akkuma argitan kana ililliin 12 ture 14 12 ta'e xiqqoo xiqqaataa dhufe addunyaanis egaa xiqqoo rakkoo qabdi akka durii sana raharra hin jiru namni waan irraa bitu kanuma argitan kana biyyarraa kan ergaa jiramu waanuma akkanaati buna gogaadha ililliidha biddeena jimaadha alarraa maaltu galfataa jiran alaallu gatii eenyu isa argisiiseera farankaadhaan immoo raw materials jedha waan amma warshaa fakkaatuun barbaachisu dhihoo kana kamaayyii kan ittiin galchanii kunooti miliyoona 30 waan garii fertilizer ammallee xaa'oo kanuma argitani petrooleem waan gaazii makiinaa fi maarreedha barbaachisu gatiin isaa ganaa capital goods waan amma warshaalee maashina akkasii barbaachisu bareedaadha miliyoona 700 ka ta'u irratti baasanii waan amma tiraanspoortii qonnaaf industirii consumer good durables hin beeku gaa biyya keenyatti waan isaan durable jedhanii ilaalaniini maashina wayyaattiin miiccan fa'a waan akkasii waan namni mana keessatti ittiin gargaaramullee ta'uu mala kompiitarallee ta'uu mala telefoonni misileenis kana kan alaa warri jajjabaa alarraa namni bitatee galfatu namni biyyaa jechuudha Itoophiyaa. All right. Egaa kun akka jiranuun ta'eeti egaa bajata laalleerraa waan isaan ala gurguran waan isaan ala bitanii liqaan hoo maal fakkaataadha Itoophiyaa keessatti liqaan kun egaa Itoophiyaa kanatti liqaa kana bakka lamattis bakka afuritti qooduu danda'ama. Liqaan inni tokko mootummaan ofii isaatii alarraas liqeeffatu biyya keessaas inni liqeeffatu kana inni kaan immoo kaampaanoonni mootummaa akka airlines haa ta'u elektiriik haa ta'u teelekooma ta'anii jarri kun immoo mootummaa fi seentiraal baankii eenyu abdii godhatanii kan isaan liqeeffatan egaa liqaa akkasii jira rakkoon warri qabdii mootummaa godhatee liqeeffatu kun booddee keessa rakkoo fiduu danda'a haa ta'uti walumaa galatti gaa dhuma waggaa amma faranjii darbe Disembar keessatti dhuma Disembar irratti liqiin akkuma argitan biliyoonii 28 ture. Egaa sana keessaa maal eenyufaa biraa qabanii warra ammaa bebbeekamoo nama liqaa kennanuu fi biyyoolee garaagaraa jaarmaalee adda addaa irraa kan isaan liqeeffatan African Development Bank irraa kunoo 92 jira. Arab irraa Euroopiyaa irraa tokko International Development Association bilaa fi maayyii kana bond asirratti ilaalaan bonditti kana jechuudha. Biliyoona takka kan isaan liqeeffatan. Isiin kun egaa waggaa 10 dhiyaataa jirti. Baatii arfan tokkoon booda waggaa 10 ta'a kanaaf kafaluullee qabani. Bondii kana yeroo duraa Awurooppaatti biyya Ingiliziitti UK keessatti Scotland haa ta'u kame achirratti gurguratan. Bondii kana ka bite maajoriitii isaa warri bite warruma kaampaaniyoota Ameerikaati jedhanii booda keessa bakka biraa gurguranii ammallee qabatanii taa'aa jiran hin beeku. Egaa biliyoonni gatii isaati shasharafanii dhibbaan haa ta'u kan isaan gurguran rabbi beekan hin beeku. Haa ta'uti gaafa gatiin isaa guyyaan ga'e biliyoona takka deebisuun dirqama. Isii immoo waggaanis taate jahaan kafalanu miliyoona 33 kan isaan hin kaffalle kan amma gadheen gadda farankaa namarraa fudhataniiru isii kana dura kafaluun is waajiba taati jechuudha. Walumaa galatti liqaan isaanii kana fakkaata jahaan erga Disembar irraa kaasee amma ammaatti immoo ilaalle xiqqaatu 1.3% yoo guddate tola biliyoona 29 ta'a warra liqaa guddaa miti akka biyyoota baay'ee biratti ilaallu akkasuma miti garuu matawaa takka hin qabne seentiraal baankii waan amma
reserve asset haa ta'u reserve currency waan akka xiqqoo malee hin qabneef kun edaa guddaadha. Akkuma eenyutti immoo bal'isanii ilaaluu yoo barbaaddan kunooti inni silaa sun biliyoona 28 qabxii wayii ture. Amma immoo isiin kun baankii wayii tokkotu eessaa akka isaan kaalkulee godhanii dhuma tolchan naf fakkaata. Biliyoona inni duraa sun biliyoona 28 dhibba miliyoona 538 ture. Amma gaa ji'a torban kana darban keessatti immoo gatiin si xiqqoo ol guddattee akkuma argitan biliyoona 28 fi miliyoona 900 ta'eera. Isaan keessa gaa akkuma argitan kana international financial institutions warruma amma garaagaraa akka IMF maarree jijjiiranu isaan biliyoona 15 harkaa qabani. Chaayinaan kunooti argitanu biliyoona 7 harkaa qabdi. Warri amma biyyoota garaagaraa jechuudha. Warra amma akka Itaalii kanaa fi maarree warra nan Paaris kilabii keessa biyya 22 bebbeekamaa jiran isaan warra kan akka Awustiraaliyaa, akka Deenmaark, Kaanadaa, Faransaay, Jarmaniidha, Noorwee kana faagaa jara kana liqaa isaanii kan hin taane immoo irraa guurratan biliyoona 10tu jira. Warra Paaris irraa biliyoona 2 ka ta'utu liqaan irra jira. Amma jarri kun hundinuu dhiyoo kan erga IMF karaa banee booda akkam taanaa farankaa keenya irratti gaa waliin mari'achuuf jiraatanii isinis laafaan taatu. Warri faranjii kun mirataa namaaf godhan hin eegu. Farankaa keenya fidiin waan hin oolle waanuma isiin amma liqeeffatte irraas taate qabeenya biyyaarraa qooddachuuf ta'e gaafachuun isaaniin oolu. Egaa bifa kanaan jira yoo amma farankaan kun rakasee akkuma 50 meeqarraa 70 80 gale kun jijjiirama maalii argamsiisuu danda'aadha yeroo gabaabaa kana keessatti. Egaa guddaan mootummaan isii amma biliyoona 3 kennaniif sadanii IMF kennite keessa biliyoonni tokko dafanii ammumatti kennanii of keessaa riizarvii qabaatanii haajaa barbaadaniif hin ta'a. World Baankis waan sanaa gad hin taane dabaleefii jira. Akka biyyaattu akkam ta'a? Yeroo gabaabaa kana keessa kanatti ta'a sanatti ta'a jechuun badaa nama dhiba. Garuu niyyaan sila gaafa amma farankaa wayii gatiinsaa akkas cabsanii warri biyya keessaa alatti waa oomishee gurguru kun yoo dafee akkuma abdatan sana farankaan rakaseeraa fi isaantu farankaa alaa ofii qabaa. Kanaaf farankaa biyyattiitti jijjiiranii birrii baay'ee argatanii garuu yoo isaan egaa fakkeenya warra amma alatti gurgurama jenne eenyutu amma dafee waan kana hojiirratti oolche gabaabbaasee rakasa gurgurachuu danda'a. Gabaanoo jiraa kanaaf dura. Ilillii fakkeenyaaf buna yookaan foon yookaan gogaa amma gurguraa jiran kana haa jennuuti. Egaa akka isaan yaadanitti innaa farankaan namaa rakkase biyya farankaa biyya alaa fiddee kanaan dura doolaara 1,000 yoo fiddee birrii Itoophiyaatiif haa jennu 45 gurguramaa ture haa jennu 45 argatta. Amma immoo toora 75 80 fa'aa asii galaa jira. Kanaaf siif gaarii ta'a biyya keessatti waan hojjettu buna kee qotattee sarraateenyaadhaanis kafaltee rakasaan jechuudha. Gatii kanaan dura gurguraa turtirra gaafa ala geessitu bunni kee rakasaa jedhameeti abdiin. Garuu addunyaan sun tokko gabaansii jira. Waan amma guddifattee dhuma haa jennuuti buna sana dafanii oomishanii gabaa geessanii gurguruudhaaf dandeettii jira yoo jenne addunyaan waan sana fudhachuudhaaf qophiidha. Reedii taatee jirti. Lammaffaan amma gatiin akkasinnaa
farankaan biyya rakkase jedhamu yookaan immoo farankaan warra biyya alaa sun akka amma doolaara jiru kan yeroo ta'u qaalii ta'e naa jedhan abdiin meeshaa biyya alaarraa galu sana xiqqaataadha. Vooliyuumiinsaas xiqqaataa deema. Ammoo biyyi keenya akkasiiti. Wanti inni isin biyya alaa galchitu sun akkuma argine maadaabaraa fa'aadha. Xaa'oo, qoricha fa'aa, gaazii fa'aa. Inni kun dhiisaniirraa sabbaranii taa'uu waan danda'amu natti hin fakkaatu. Kanaaf maaltu ta'aa deema jechuudha. Jiruun amma jiruun qaala'ee jira daranitti qaala'uuf deema. Kanaaf rakkoodha. Sila amma akkuma Ijipti fa'aa akkuma isinis biiliyoona 7 fudhatteeti farankaa ofii gatii gad buustee turte. Haa ta'uuti erga gad buustee booda hin raafamne baay'ee. Maaliif jennaan dinagdeen sii wayyaadha. Karaa hedduutiin bayyanata waan qabduuf stabilized ta'e dafee. Inni keenya kun tokkoffaa namni biyya keessa jiru mootummaa sanarraa abdii guutuu ka qabu natti hin fakkaatu. Yoo namni mootummaarraa abdii hin qabaanne isiinumti doolaara dhoksitee gurgurtillee hamma gabaattuun baaftu isa biyya keenya xuqur gabaa jedhamu sana alternative parallel market. Hin eeggatti maaliif wanni kun irra kasaa dararra kasaa waan eegaa jirtuuf doolaara siirra teesse. Mootummaan immoo waan kana manage gochuu danda'u humni isaa xiqqaadha. Even baankiillee interest rate jijjiiree akka warra amma humna qaban sana manipulate godhanii farankaa ofii gatii isaa gad buusuu yookaan jabeessuu hin danda'an. So dhibeedha. Garuu afaan gabaabaatti farankaan biyya tokko jabaadha laafaadha nama dhibaa himuun akkuma dinagdee isaa akkuma maal gurguraa maal bitaa sana murteessa. Warri akka Chaayinaa waan baay'ee alatti gurgurachuuf dandeettiitti qabanu biyya ofii keessattis waan isaanii barbaachisu oomishatan sun beekaa cabsan. Ameerikaan yeroo baay'ee isaan kasasaa akka turte farankaa isaanii beekaa gatii isaa cabsanii maaliif nagada isaanii lamaan jidduu deemu meeshaan isiin Chaayinaan aynata biiliyoonaan oomishteetti gurgurtuun irra kasaa warri Ameerikaa kun hin iyyane nutti taphataa jirti jedhanii. Kanaaf doolaara tokko birrii tokko ta'eef yookaan doolaarri tokko birrii 80 ta'eef mataa eenyuudhuma sharafama qofa laalanii gaariidha hamaadha jechuun hin danda'amu. Akkaataa diinagdee biyya sanaa akkaataa abdiin uummanni mootummaarraa qabu haala amma jireenya keessa biyya keenya keessatti amma indastiriin guddaan ka jiru natti hin fakkaanne qonna irratti jijjiraatanii isiin amma dura industrial park jedhanii jajjedhan sulillee akkuma tokko guggufataa jirti. So jijjiirama mul'ate kana immediately translate gochuu hin danda'an gama diinagdee sana irratti. Kanaaf rakkoo dabaluu danda'a. Wanni meeshaan barbaachisan amma jenne akka gaazii kana akka xaa'oo kana akka zayitii kana akka qorichaa kana hunda mootummaan subsidize godhee ka danda'u natti hin fakkaatu. Egaa asirtuu tizaazot keessatti illee saglanaafan hin dubbanne kunis ammas deebi'ee gatiin qaala'uu uummata irratti dabaluu danda'a cinqiin dhufuu danda'a jechuuf. Kanaaf walumaa galattuu farankaan cabee fi maal ta'a maaliin ta'uun deebii gabaabduun kennuun nama dhibaa. Walumaa galatti an jechuu danda'u imaammata diinagdee naa fudhatanu wanni akka amma qoricha namaan naa kennanu adis ta'ee gurraacha tujaara ta'e hiyyeessa dhukkuba sana fayyisuudhaaf nama hundaaf gargaara. Wanni diinagdee kun waan siyaasaati bataasiitiiwu. Kanaaf eenyuun fayyadnaadha gaaffiin. Imaammanni sun even teorii isaan tolchan kun eenyuun fayyada duubaan gaafachuudha. Warra IMF fakkaatu wanni isaan deemanu warra tujaaraa gargaaruudhaaf. Hiyyeessa kanarraa qoratanii irraa waan argatan guurratanii warra tujaaraaf galchuudha. Jala jalatti immoo biyyuma hunda keessattuu wanni waa cirachuu barbaaddu hin dhabamtu. Isaanirraa waan hafe immoo inni argattu sun jiraatte. Gara fuulduraatiif yoo hiree arganne asirtuu tajaajilata keessaa saglanaafan illee ilaaluu dandeenya. Itoophiyaadhaa fi
eenyu godhanii reform program jedhaniitu maqaan si home grown economic reform number 2 jedhanii baatii 4 dura barreessanitti kennanii jiran. Egaa sana hojiirra oolchuuf illee deemti farankaa fudhatanii farankaa cabsanii hinaafu inni kaanes hin deema. Jalqabama kana hunda walitti qabameeti egaa jijjiiramni eenyutu irraa fayyadamuuf deema eenyutti kasaaruuf deema. Mootummaa Itoophiyaa amma warri harkaa qabu immoo akkamiin hawaasa isaanii ilaalan walumaa galatti biyya sana akkamiin ilaalan immoo qooda keessaa qoodanii uummata ofitti qabanii ilaalantu jira. Uummata kaan irraa immoo haajaa warra hin qabne jira. Warra dhugumaan uummata kana dhimmamee biyya sana jijjiiruuf deema immoo warra aarii keessaa amma warri sabaaf sablammii jedhaman kun erga mirga argatee booda warra nuyi moggaa baane biyya kana keessatti akka barbaanne argachuu dhabneen ijaallee warra qabu. Kanaaf waan amma mirga sabdamee kana federaalummaan uummata garaagaraa fi argamsiise kana karaa ittiin dhabamsiisan warra barbaadu dhiiroo akkas ta'e lola qofaanii miti karaa dinagdeenis uummata indigenous ta'e kana cabsuu warra barbaadu miti. Egaa tarkaanfii isaan fudhatan irratti arguuf deema. Kanaaf gabaabaatti warri biyya alaa jiran farankaan kun rakkasuun gaariidha. Na biyya galu yoo achi namni akkaawuntii qabaate achitti waa hambifataa jiraate warra biyya jiru immoo farankaa isaa baankii keessaa qabu rakasa illee jechuu dandeenya yookiis farankaan ni kaleessa birriin 10,000 namni qabaataa ture gatiin si yoo fakkeenyaaf dhuman xayyaara eenyu tikeetii xayyaaraa bitadhe deemaa qalbii qabaataa ture amma rakasteetti jechuudha. Farankaan isaa dandeessee sanan gootu. Warri immoo akka tuuristii gara Itoophiyaa deemuuf kajeelu ammaa fi gaarii fakkaata garuu biyyattiin sun uummanni laaftuu miti. Warri hoteelaa fi warri tiraanspoortii illee gatii isaatti dabaluu danda'a. Wal qabatee egaa rakkisaadha. Waan gaarii ta'uun fakkaatu. Mootummaan humna dinagdee waan kana karaa ittiin to'atu jiruun fakkaata akkuma sila isin agarsiise baankii biyyaarraa liqaa fudhachuudha mootummaan qophaa'ee jira. Kunis warra kaampaanii garaagaraa biyya keessa jiru waa dalagatee buluu barbaadu irraa maallaqa akka irraa guurrachuu fakkaata. Namni baankiin garaagaraa mootummaan liqeeffatu achumatti kennuu barbaada. Riskiin isaa xiqqaadha. Eenyumsa irraa argatanis guddaa fakkaata. Kanaaf innis dhibee qabaachuu danda'a. Egaa maal jenna egaa hafe itti daballee waan amma asirtuu tizaaza guutuu wal bira qabne yoo laalle malee qobaaseetti farankaa cabsu kun qofti suuraa guutuu nama argamsiisu. Akkuma sila isiniin jedhe warratti mana seentee kushinaa seentee mana hirribaa laaltee mana boroo dhaqxee waan jiru hunda laalteetti kana hunda naa laaltu waan gurguramuu malu. Ilaallatteetti ofii dhuftee isa kam qabachuu akka qabdu warri isaanii isa kam qabanii akka rakasaan bitachuu barbaadan. Egaa wannan haasawurraan fadhe irra guddaan naa himamu gaafa amma biyyi rakkoo qabdu akka Itoophiyaa kun gaafa farankaa ofii gatiisii seeraan cabsitu niyyaan warri alaa kaampaaniin garaagaraa direct investment dhufee achitti hojjechuu barbaadu rakkasa ta'aa fi kanaan dura birrii doolaarri tokko 45 jijjiiraa yoo ture amma immoo gara 80 gahuu danda'a akka jedhu. Kanaaf miliyoona 100 ka fudhatee dhufe gaafa 45 ture jijjiiruu irraa gaafa 80 ta'e garaagarummaa guddaa isaaf gaarii ta'aadha. Sunis egaa biyya ofiisiitii ammallee tasgabbiin qabaanne mootummaan sirnaallee gad qabaatee hin ijaaramne bitaa mirgi lolli keessa jiru kana irratti alarraa dhufanii warri invest gochuu barbaadan hammame warra dhugumaan keessa direct investment waan industrii fakkaata warra ijaaruu barbaadu warruma financial sector keessa seenee fa'aa walii gadi dhadhaatee nyaatee deemuu barbaadu. Kanas igatti dabalaa laalaa jechuu barbaadeeti. Kana fakkaata akkanaa galetti wanni hawaasaa kun badaasi laaftuu miti.
Aadhaa fi B walitti qabanii seetu mul'atan hin taatu. Garuu immoo kaaf immoo waan yeroo yeroodhaan jijjiiramu ilaaluun gaariidha. Ammoo sharafni waan kan jaallalan kana tokko dhibbaan gaarii hamtuun hin taatu. Dinagdee ilaalanii akkaataa jireenya biyya sanaa ilaalanii humna dinagdee biyya sanaa ilaalanii hojii dhabaa biyya sanaa beekumsaa jiru. Maaliif namni alaa dhufee biyya sana keessatti hojii hojjechuu kan barbaadu yoo ta'e zabana ammaa kana teeknooloojiin jiru maalinni beekumsi namaa jiru maalinni. Maanufaaktchariin yeroo baay'ee Afrikaa biyya hiyyeessaatti amma dura isaanii outsource godhaa kan hojjetaa turani booda immoo teeknooloojii kool seektar daataa seentar kana kanaan egaa haalli akkaataa jireenyaa addunyaas jijjiiramaa jira. Sanaa wajjin compatible kan ta'e human resource biyyattiin sun qabdi moo hin qabdu laaluun gaariidha. Kan biraa immoo keessaa ogaa lafa namni amma lafatti waa oomishan lafatti waa midhaan qopheeffatan godha kana isii kana booda zarafuuf qophaa'aa jiran moo maalinni girriin kun maal fudhachuudhaaf eega jedhu akka laaltan hin barbaadeeti. Kana caalaa haasaa isinitti dheeressu farankaan goomman taateetti dhibbaa ol illee deemuu danda'a. Egaa innis deebisee jiruu qaala'ootti dabalee moo hin dabaluu egaa hin beeknu waan isiin qophoofte kanatti seente ammoo warri alaa yeroo hunda kiraayisis biyya qabdu kana hin jaallatanii kiraayisisiin waa hunda rakkasa godhaa fi akkaataa siyaasaatti oofannus egaa isii durii irraa amma jijjiiramuuf deemti. Mootummaan waa'ee warra amma addunyaan jettu kana sagantaa karoora isaan baasanii barreessanitti kennan kan hojiidhaan oolchuuf deemtu fira biraas dabalatteetti jechuudha. Jarri kunis egaa laayinii 2-3 duradhaa warri siyaasaa bifa garaagaraa uffataa jiru. Adawwii haaraas ofitti dabaluusaa probably isaanis garatti dhaabbatanii gara beeka kanuma jechuun barbaada. Nagaan naa oolaa sagantaa biraatiin yeroo biraa walitti deebinutti. Bye bye.